Akkam jirtu milkoo waliin kan jirtan egaa qophii koo har'aatiinis ija namaa duraa kan dhokatan garuu ija sekuriitii kaameraadhaan kan waraabaman taateewwan nama rifaasisan ajaa'ibanii fi hagaa irratti adda baasuun ulfaate isin biraan ga'a. Chaanaalii koo kana sabiskiraayib viidiyoo kanas laayik gochuun haga dhumaana waliin turaan isiniin jedha. Tokkoffaa taatee mana Hernaandeesii bara 2017 Birhaan Hernaandeesii fi abbaan manaa ishee osoo irbaata nyaatanii akka tasaa waan ifaa mooraa mana isaanii keessa deemu argan. Akkuma argitanis yeroo sanatti wanta ta'aa jiru adda baasuuf gara sekuriitii kaameraa isaaniitti yoo siqan lamaan isaanii iyyuu garmalee rifatanii turan. Birhaaniin yeroo waa'ee taatee kanaa dubbattu dhaladhee waan akkasii argee hin beeku jettee dubbatti. Egaa wanti maatiin kun arganis akkuma argitan makiinaa isaanii lamaan gidduu waan oliif gadi deemu ni mul'ata. Egaa wanti isaan argan kunis miillas harkas homaayyuu hin qabu ture. Kan nama ajaa'ibu maatiin kun waa'ee waan argan kanaa viidiyoo kana qooduu malee homaa miidiyaaf yaada hin laanne. Lammaffaa taatee rifachiisaa namichi sooshaal miidiyaatti fayyadamu tokko namni inni hin beekne balbala mana isaa akka dhufu dubbata. Namichi sekuriitii kaameraa mana isaa irra jiru bilbila isaa waliin wal quunnamsiisuun namni kamuu yeroo balbala isaa irra ga'u bilbilli isaa akka isa beeksisu godha. Maarree egaa garaagarummaa guyyaa 3 keessatti 8 namni balbala isaa irraa akka dhaabbachaa ture ergaan isa qaqqabeera. Innis saree yookaan nama hin beekutu qoosaaf na doorsisa jedhee yaade. Garuu waan sekuriitiin kaameraa isaa waraabe amanuun baay'ee itti ulfaate. Egaa akka namichi fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti maxxansetti akkuma argitan namni iji isaa gurraacha ta'e akkasumas fuulli isaa adii ta'e kun irra deddeebiidhaan halkan sa'aatii 6 keessa garaagarummaa daqiiqotaan deddeebi'ee balbala mana isaa irra akka dhaabbachaa ture dubbateera. Egaa waa'ee qaama rifaasisaa kanaa namoota hedduu gaafatus ammayyuu hibboo ta'ee hafeera. Sadaffaa gola keessatti viidiyoo rifaasisaa argame. Gola Jooyi Kaameen keessatti viidiyoo sodaachisaa argame. Jooyi Kaameen gola isaa keessatti nyaatni inni hojjetate jalaa badee rakkisnaan sekuriitii kaameraa kaa'uudhaan hordofuu jalqabe. Kaameraa isaa irratti viidiyoo inni arge garuu baay'ee kan nama rifaasisu ture. Akka kaameraa isaa irraa argettis akka tasaa dubartiin tokko kushiinaa isaa keessaa argamteetti. Akkuma argitanis firiijii keessaa waan barbaadde fudhattee nyaattee deebitee immoo dhokatti. Sochiin isheellee kan argamu miti. Kana malees Jooyi gaafa dhufu fiigdee ni dhokatte ture. Gara boodaa poolisoonni qorannoo yoo gaggeessan dubartiin karaarra bultu tokko dhokattee akkas akka gootu bira ga'ame. Dubartittiinis qabamtee yoo hidhamtu waggaa tokko booda ammas Jooyi jalaa nyaanni baduu akka jalqabe dubbata. Itti dabalees viidiyoo biraallee arguu danda'eera. Arfaffaa mana gurgurtaa meeshaalee durii keessatti viidiyoo rifaasisaa argame. Biritaaniyaa keessatti kan argamu abbaan istoorii kanaa taateewwan akkanaa irra deddeebiin arguu dubbata. Kanas akka waraabee hambisee himeera. Kana kan dubbate abbaan istoorii kanaas qodaawwan ofii isaanii bakkuma jiranii akka kufan madardaraa isaas ofiin akka bakkaa bakkatti socho'uu dubbata. Al tokkos qodaan baay'een ofiin akka caccaban dubbata. Kitaabonni illee ofii isaanii bakkaa bakkatti akka socho'an dubbata. Egaa sekuriitii kaameraa kaa'uudhaanis kana hunda waraabee hambisuu danda'eera. Kana malees mucaan isaa durbaan osoo mana keessa jirtu akkuma agartan wanta nama sodaachisu argitee akka fiiddeetu mul'ata. Egaa namoonni baay'eenis kun hafuura daa'imman du'aniitu yoo jedhanis gariin ammoo hafuura namicha naannoo sana karaarra jiraataa ture tokkooti jechuun dubbatu. Namichichis yeroo lubbuun jiru iddoo awwaalcha naannoo istoorii sana jirutti deddeebi'ee akka taa'u namoonni beekan ni dubbatu. Egaa waa'een eenyummaa namicha kanaas ta'e waa'een taateewwan istoorii kana keessatti mudatanii wanti bira ga'ame homtuu hin jiru. Shanaffaa Adam Melis Niiwuork kan jiraatu Adam Melis tiwutarii isaa irratti mana isaatti wantoonni baay'een akka isa mudatan maxxansaa ture. Irra deddeebiidhaanis hafuurri du'aa oola deemaan mataan isaa baay'ee guddaa ta'e iji isaa nama sodaachisu abjuun akka isa doorsitu tiwutarii isaa irratti maxxanseera. Dhimmichi kan nama yaaddessuuf immoo yeroo dheeraaf kan ture yoo ta'u Adam dura yeroo ola deemaa sana abjuu isaan argu karaa mataa siree isaatii gadi rarra'ee akka ture dubbata. Ola deemaan Adam doorsisu kunis akka abjuu isaan argetti deemaa dhufee gara kutaa ciisicha isaatti sagalee guddaan iyyaa akka ol galu dubbata. Egaa innis ola deemaa kana kaasuun tiwutarii isaa irratti qoodeera. Sababa abjuu kanaan appaartimentii haaraa jijjiiree gaafa galus torbee tokkoof abjuchi akka irraa dhaabbachuu dide dubbata. Kana booda garuu adurreen isaa mana keessaa amala haaraa fiduu jalqaban. Innis waan kana adda baasuuf sekuriitii kaameraa kaa'ee hordofuu jalqabe. Guyyaa tokko appaartamaa isaa irraa fagoo ta'ee sekuriitii kaameraadhaan osoo hordofuu adurreen isaa akka wanta waa arganitti osoo isaan waa barbaadanii argeera. Kana malees qodaan mana isaa keessaa ofiin osoo kukkufuu argeera. Halkanis utuu namni wayii suuraa isa kaasuu abjuu isaan arguun dammaqee gaafa ka'ee sekuriitii kaameraa isaa ilaalu sammuun isaa walakkaatti kan qoodame. Itti dabalees abjuu isaan argaa kan ture suuraa ola deemtichaa akka ta'e argeera. Egaa taateewwan kun hundi ija namaa duraa kan dhokatan ija sekuriitii kaameraadhaan kan argaman taateewwan rifaasisoo addunyaa keenyaati.
Egaa jaallatamtoota koo viidiyoo kana ilaaltanii jaallattaniittu yoo ta'e chaanaalii koo sabiskiraayib gochuun yeroo biraa viidiyoowwan dinqisiisoon akkanaa akka isin qaqqaban godhaan afeerraa jaalalaa kooti.